Akkam jirtuun isin jedha maatii yuutuubii keenyaa kan taatan hundumtinuu bakka jirtanitti nagaan qosin haa ga'u. Akkam nagaadha fayyuma keessanii isin barattoonni keessumaa kan qormaata yookiin immoo riisarchii adda addaa qopheessuudhaaf jettanii kan daataa funaantanii bifa kamiin akka hojjettan illee kan yaada tokko tokko dhiphattan jiraachuu dandeessu. Barattoota maastersii, maastoota PhD ta'uu dandeessu jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa kanatti mata dureewwan gabaabduu tokko isinii qabadheen jira. Mata dureen ani har'a qabadhee jiru creating new variables in status software kan jedhudha jechuudha. Creating new variables in status software yeroo jennu daataa keenya erga import goonee yookiin enter erga goonee stata keessatti jechaadha. Fakkeenyaaf population keenya 25,000 ta'uu danda'a. Isaa ol ka'uu danda'a. Generate per capita income as P income jechuu dandeenya. Yookiin immoo variabilii keenya kana squareedhaan kaa'uu dandeenya. Fakkeenyaaf yeroo adda addaa muuxannoo ibsuu yoo barbaanne age gara age square jechuu dandeenya. Fi kan kana fakkaatan yeroo uumuu barbaannu variabilii haaraa uumna jechuudha. Variabilii haaraa kana uumuudhaaf stata syntax kan nuti fayyadamnu generate kan jedhudha. Used to create a new variable generate yoo ga'ennu jenneetu ibsinaa jechuudha. Syntax isaa keessatti itti gara fuulduraatti ilaalla jechaadha. Walumaa gala variabilii keenya modify kan nuti goonu bifa afuriitiin. Inni tokko rename variabiliidha. Variabilii keenya erga barreessinee kaanee yookiin immoo stata keessa erga gashinee booddee variabilicha irra deebinee maqaa biraa kennuuf yoo barbaanne rename jenna. Variabiliin keenya fakkeenyaaf kooddiidhaan yookiis qubeewwan walitti hiikan gaappiin gidduu isaanii kan hin jirre baakispeesiin kan hin jirre fayyadamnee barreessina waan ta'eef hiika nuu kennuu dhiisuu danda'a. Nuuf hiika qabaachuu danda'a nama isa dubbisuuf garuu hiika dhabuu danda'a waan ta'eef kana bifa kamiin hiikatti ilaalla yoo jenne label variable jenneetu waan exact label variable means it is an exact name of our variables. Inni itti aanu immoo label defineedha. Label define fakkeenyaaf variabilii keenya yoo kooddiitti ilaallu kooddii keenya kana high, low, medium jennee ibsuu barbaanne irra ta'e label define jenneetu keenya jechaadha. Fakkeenyaaf amma for female 0, for male 1. Kanaaf label define gender jennee isa booda in quotation 1 in quotation female 0 in quotation male jennee barreessuu ni dandeenya jechuudha. Isa kana hin ilaallaatii rename irraa haa kaanu. Rename yeroo jennu rename it is renaming or redefining the value of the variable. The command is rename old variable new variable jennee barreessina jechuudha. Amma variabiliin keenya inni duraan barreessine old variable jedhamee waamama. Inni amma haaraatti jijjiiruu barbaannu immoo maal jedhamee waamama? Inni immoo new variable jedhameetu waamama jechuudha. Practically mee haa ilaallu. Mee asii stataadha godhama. Stata keenya bananneerra. Stata bananne keenya amma ni import godhee fideera daataa kana eessarraa Excel irraati jechaadha. Kanaaf amma age kana mee fakkeenyaaf rename jedha. Rename age kana amma rename age kana old variableidha. New variable immoo year jennee barreessina. Year bakka. Kanaan naa jijjiiree yoo jenne kunoota manuu jijjiiree jechuudha. Amma year dirama age jedha ture amma immoo gara yearitti nu jijjiireera. Variable label variabiliin keenya immoo age jedhameetu waamama jechuudha. Kanaaf akka kanaatti rename gochuu ni dandeenya kan jedhudha. Example rename car gara own cariitti yoo jijjiirre rename gara kanaatti nu jijjiiruu ni danda'a akkuma amma ilaalle jechuudha. Kanaaf akkasitti renameen variabilii keenya isa moofaa yookiin isa duraan barreessineeru kana gara isa haaraatti yoo barreessuu barbaanne rename erga jennee variabilii isa duraanii sana barreessinaa. Itti aanee immoo isa haaraa gara itti jijjiiruu barbaannu sana barreessinaa jechuudha. Inni kan biraan labeliidha. Labeliin as I have told you label means label variable means it is an exact name of the variable. For example, label variable pin income that in quotation per capita income of the household. Amma label variable jennee inni itti aanu immoo ishee kana label variable kana barreessina. Itti aanee
variable keenya isa duraan barreeffanne sana amma kun akkasitti kan nuun kennu. Kanaafuu asitti keessatti quotation keessatti yoo ibsine immoo hiika gaarii nuu kennuu danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf level variable jennee variable asiitii fakkeenyaaf amma kunooti MRSST ishee jettu kana exact name ishee hiikni ishee nama hin beekneef galuu hin danda'u waan ta'eef marital status of rural households jedhee quotation isaa nan cufa. Amma kun argina akkas godhee booddee MRST jechuun hiikni isaa namaa galaa jechuudha. Level variable MRST marital status of rural households. Marital status of household jedhee asitti kunoota asii levelidha waan ta'eef iddoo leveliitti buqaa'eerra jechuudha. Kanaaf level variable isa jedhu akka kanaatti kaa'uu dandeenya. Inni itti aanu immoo level value kan jedhudha. Level value. This command attaches named set of values level to a categorical variable. The syntax level values variable name level name kan jedhu akka kanaatti kaa'uu dandeenya. Level values per capita income bifa biraatiin jijjiisnee value isaa attachiti goonee kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Bifa kana yoo shaakaltanis argachuu ni dandeessu jechuudha. High income bifa kanaatiin akkasitti kaa'uu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu level define. Level define fakkeenyaaf amma asitti amma istaata keenya banna level define jennee amma asii WLP kana ilaalla. WLP amma WLP kun kategorikaalidha. 0 jenneetu high income amma asii level value yoggaa jennu maaliif akka nuti keenyullee mataa isaa adda baasnee beekuu qabna jechuudha. Low income, high income jedha asii example nuu kennina waan ta'eef high income then waan asiiti amma waan dogoggorre 0 yoggaa jennu then woman level labor participation cufnee quotation isaa waan immoo quotation isaa bannee then labor participant amma code 0 is for participant, 1 is for non-participant. Amma level define nuu godhaa jechuudha. Level define yookaan kun amma asitti nuu barreessee nuu kaa'eera jechuudha. Yoo analyze goonullee daataa keenya kana non-participant maayinni participant warri kaminni koodii isaatti 0dhaan 1dhaan adda baasetillee descriptive keessatti akka nuti fayyadamnu nu gochuu danda'a jechaadha. Kanaaf data transformation kan nuti jennu kun bifa kanaatiin daataa keenya bifa adda addaatti nuu kaa'uu danda'a. Fakkeenyaaf amma asirraa non price income quantity region akka kanaatti daataa keenya Excel irra galchachuu dandeenya. Bifa kanaatiin keenya kana akka inni analyze nuu godhu yoo nuti barbaanne isaan kana fayyadamna jechuudha. Kanaaf barattoonni keenyas dhaggeeffattoonnis maatiin hundumtinuu waan kanaan hanga dhumaatti nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa jecha gara fuulduraatti bifa kanarraatii adda ta'eetiin daataa keenya qabannee dhufnee piraaktikaalii yookiis immoo gochaan istaataa keenya akkamittiin akka daataa galchinu akkamitti akka analyze goonu amma ammaatti variable galchinee kan akkamitti akka modify goonu akkamitti generate akka goonu akkamitti level define gootu akka level variable maal akka inni ta'e kan hundumaa ilaalleerra. Torbee dhufutti yookiis immoo guyyaa itti aanutti garuu kan kanarra fooyya'eetiin akkamittiin categorize akka goonu akkamittiin regress akka nuti goonu hin ilaalla waan ta'eef ammasitti ija nagaa walitti nu hafuudhin jedha. Warri har'uma gara YouTube kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan maatii taatanii ergaawwan yookiin leenjiin adda addaa nu biraatti darbu akkasiin hin dabarreef
maatii akka taatan akkasumas immoo warri maatii taatanitti immoo hiriyoota keessaniitiif sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan yuutuubii keenyallee akka jajjabeessitanii isiniin jajjabeessuuf yuutuubii keenya jajjabeessitan wal qabannee barnoota keenya afaan Oromiffaan afaan Ingiliffaan illee sadarkaa guddaa tokkorraan wal geessisuu dandeenya waan ta'eetiif kana hin dagatinaan isiniin jedha guddaa galatoomaan ergaa kooti. Kanaaf hanarraa asumarratti nu ga'an jedha. Torbee itti aanu walitti dhufna. Nagaan nu turaan isiniin jedha. Nagaan tura.